Ana hiriira bara obboleettii kee maaliif gaaffichootoo deebisaa beektu deebisuu dhiiste? Namatti na waan beerbaatan afriitti deebiste. Amma xiyyoota kanarraa walitti eegamu. Niwuteeyoo. Si dhukkubamoo isheen kan gammitti qabamteetti bara. Gaarummaan immoo aboo callisi jaallatteeti. Ani garuu irra baay'ee gammadeera. Nimee lammata naannoo. Miirri si booji'ee jira. Erga yoomitti kaastee umrii dhaabaa hin qabne akkasii horatti. Guumi. Xiyya biraanaa ta'a. Kanallee akkan ta'e bira gootaana ani giiftii miti. Onni kee akka kana bokkoo kee kanan siif tasgabbeessaa. Maal? Malu mucattiin ana sigaa kan biraa waan hojjettuun qabdu yeroo hundumaa dubbisuun si nuffisiisu. Miti ani nama maatii isaa gargaaruu irra darbee gaa'ilaa fi ijoollee isaa sadan bulchuudhaamti nama nuffisiisa malee. Sokkoo haasa'uu keetii sitti nafni gaasofte. Umurii keenya kanatti waan hojjettu kan biraa hin qabdu yeroo naan jettu maal akkansiin jedhu narraa eegde. Yeroon kun yeroo itti dubbisuu qabnudha. Kan biraa maal akka hojjennu barbaadde. Silas kaappiriikoonni irraa maaltu eegama? Of eegalte immoo. Dhugaa gootiin namni akka kee kana irratti du'e dubbisu warra Aquarius, Virgo fi Scorpio ta'anidha. Addunyaa kanarraa kaappiriikoonni ta'e si qofaadha kan akkasitti irratti du'e dubbisu. Ani kan na ajaa'ibu sammuun kee akkasitti urjii lakkaa'u dhaadhaa uqaatu kun akkamitti barnootaaf qaawwaa xiqqoo ishee akka dhabeedha. Maaliif maal zoodiyaak saayiniin 4 qofaadha. Eenyummaa fi amala namoota ittiin baruuf kan nama gargaaru ogummaa guddaadha. Barnoonni nooma nama fayyadu? Barnoonni maal fayyada? Maal godha? Ilaalmee ampoolii Niwutan uume kun maal na fayyadaanaaf maalidha? Lakki Niwutan miti ampuulii kan uume Toomaas Edisaaniidha. Sanumaadha. Haalaa fi yeroo dhimma wal dursuu fi wal dursuu dhabuuti malee osoo Edisaaniin uumne ta'e Niwutan uumuun isaan oolu. Waan meeqayyuu uume kan uumuu dadhaba? Tole amma nan qo'adha. Ati tole jedhaniyyuu si dhaggeeffatan baay'ee haasofta. Dhugaa kee jette. Kitaaba kana xumurtee osoo na qo'achiisuun jalqabiin siif deema. Eessa deemuuf? Maaloo dhiisime hiriyoonni koo na eegaa jiru. Dhuguudhaaf moo? Akkasiin jedhin yeroo akkas jettu osoo namni si dhagee bakka kabaja hin qabne waan hin deemutti fakkaata. Kanaaf maal jedhee waamutu narra ture? Bashannanuuf immoo jedhama. Yeroo akkas jettu dhaga'uun iyyuu namatti hin tolu. Amma si maqaa erbitu maal qabaarmee kee otoo gargaartee mana dhugaatii tokkotti darbanii dhuguun ogummaa sitti fakkaateeti moo maaludha? Hiree jaartittii ishee gajjallaa sanaa beektaa? Eeyyee maal ta'an? Akka isaanii natti hin ta'in siin jechuufani. Hundumaafuu deemeera nagaan bulii hiriyaa koo qaalii fi qo'attu. Nagaan bulii hiriyaa koo. Afachu kunoo deebinsaa Baalchaa Abbaa Nabsooti miti? Baalchaa Abbaa Nabsoo waraana Itiyoo Xaaliyaanii faana walitti firoomsuu qabda turte. Malee Doogaalii faana miti. Kanaafuu deebii Doogaalii maaltu ta'are? Raasalulaa Abbaa Naggaati isa faana walitti firoomsuu qabda turte. Itti amantaa? Ana giiftii dabara. Harka dhibba malee. Afachumee gammee dhufe. Gammee kootu. Gammee deebii Doogaalii maal goote? Baalchaa Abbaa Nabsooti miti? Isheen moo Raasalulaa Abbaa Naggaati naan jette? Mee gammitti miyyoo si dhagahee. Deebiinsaa Raasalulaa Abbaa Naggaati yeroo jiru tasumayyuu na dhaga'uu hin dandeenye. Dubbadhu kaa maaltu si cufa?
Dogali waraana moo? Suwayyo obboleessa koo kan yeroodhaan barumsa dhiise. Ani immoo namna deeggaru argadhee jedhee achi waamuun koo. Tureeti maal jetti? Ani kanan jedhu waraana Doogalii irratti kan injifate Raasalulaa Abbaa Nagaatii fi akkasumas immoo Abbaalchaa Abbaa Nafsoo irratti hirmaataniiru jedha. Kanadha deebiinsaa. Maarree isheen sirriidha bara. Mucaa akka mana barnootaa keenyaatti lammaffaa baatu waliin gaafa walfalmitu xiqqoomillee kan dhufti. Isallee dhugaa kee jette. Egaa dhaabeera deebiin shamarree akka mana barumsaatti lammaffaa baatu dogoggora kan kotumaan sirriidha jedhee yaadu koo. Maalirra deddeebitani? Akka kutaa kootiitti tokkoffaan ba'a. Kun immoo gahaa ta'a. Jechuun akka seekshiniittis akka kutaattis tokkoffaa kan baatu hireedha sila jenneeti. Maqaa isheetti waamu maaliif barbaachise amma? Afachu maqaa ishee maqaa waaqati immoo kan yeroo maqaa ishee waamamu seexannis keessa jiru kan urgufamu. Ana giiftiitu yeroo maqaan ishee waamamu seexanni koo na keessaa urgufamamu kan si ajaa'ibu hamma akka isheen hin geenye bari. Isallee dhugaa kee jette. Kana beekuun keeyyuu waan tokkodha. Jechuun ifti dukkana waliin tokkummaan qabu jedheen. Maal taatee hamlee ishee filitti qoyyaaddu mucaa maraachitee bara. Isa abbaa maraattu hiree isa kaalchama qabdee min argitu sanuma cinaan geessu jette hin qaanofne. Hiree gaafa jettu maal waan tokko jedhu. Waa'ee maalii? Waa'ee maalii? Waan meeqa sitti meemo? Jechuun dhugaa kee ture? Amma jaalala irratti ni qoosamaa maali? Lakki yaadichuma bilcheessuuf jedheen malee akkamitti nama qarshii wanta itti godhanii ispoonsara naaf ta'u nama yeroo gibiin koo moduu waate akka burqaan googniitti naaf maddu haamilee kiyya kaminan itti qoosa. Jamman sitti muun walitti baay'ee ishee jaalladhe waan biraayyuu yaaduu hin dandeenye bara. Yoo naatu immoo meeqaffaa irratti galmoofte laata? Maal jechuudha? Jechuun dhiira ta'e akka mana barumsaa keenyatti kan hiree hin jaalanne hin jiru. Hunduu ammoo humna isaa fiiggateera. Kanaaf ati immoo meeqaffaa dhalaata jedheen. Ati ishee barbaaddamu? Maal gaaffii qabu hireedhamu. Maal? Garuu kanan ishee yaadadhu yeroon tokko lama itti fudhadhe qofa. Maal biraadhaan akka isheen si jilbeenfattu gootamu? Maal ammoo qoosaa kee dhiisitti maal gochuu akkan qabu natti? Kanaaf naaf bitika. Maal siif bita? Jimaan itti fudhadhee waan kanaa sirriitti yaaduu danda'u. Maal? Jechuun kanatti na gaafatti bar dhimma salphaamti. Kan qaama namaa siqeessuu danda'an akkuma dubbisuu eegalaniin kan miira namaa qimmiidee wal quunnamtiidhaaf nama kakaasu. Fakkeenyaaf isheen qabduu harmaa malee bijaamaa uffattee maal taa'uun si bira jiraadhee jettee yeroo isheen hawwitu ergaawwan akkasii. Inni immoo dugda kiyyaan ciisee qoma kiyya hawwataa sana si boraafachiisuun hawwe ergaawwan akkasii jettee barreessita. Wantoota akkasii erga barreessiteen booda iskiriinshatii gootee gara teelegiraamii keetiitti ergita. Lakkiidhis tapha keenya tapha. Ani kanan jedhu sadhiironni hundumtuu sababa qo'annaatiif jedhanii jaalalaaf firiitti dhiyaatan tokko na ajaa'iba. Dhugaa kee jette gammeen kan isheetti dhiyaate qo'annaadhaaf miti jaalalaaf ilaalee firii koo mee mucaa kanaa gargaara. Gaafa siin jedhu gammee yeroo dheeraadhaaf hin beeka garuu isaa akkas ta'u tosuma argin beeku. Waan si ajaa'ibaan kanallee osoo hin beekiin akka isaan waliin ta'aniif yaalaa ture. Kanaaf ishee maal siin jettere? Mucattiin hireedha miti wayyadamu miti naan jette. Ati maal jennaani? Mucaantu jaaladha akka si harkaan baane maal hin jedheen. Kanarratti illee hiriyaa kee gammeen si caala bareechee beeka jechuudha. Akkamitti? Jechuun akka isheen maallaqaa fi beekamtiidhaan hin goyyomne dursee natti maa ture. Isallee dhugaa jette. Waa'ee qarshii maatii isaa kaasuu dhiisuun isaa xiqqoo ishee qalbii ishee argateera. Kanaaf kana jaallatteefitti? Iyyiin isarra deddeebitee haasa'aa turte. Kan biraa yoo maal godhe gaarii ta'a? Maal seeti amalli kaapiriikoornotaa? Firii maaloo isa dhiisi. Filannoo biraa qabdaa? Anarra kan isheetti dhiyaatus kan ishee beekus hin jiru. Sirriidhaan garuu osoo dhahaa hojii natti lakkaa'an hireen maal akka jaalattuuf akka jibbitu natti himuu dandeessu? Wal arga kaa amalli namaa dhahaa isaatiin beekama. Kanaafuu callisii na dhaggeeffadhu. Jedhi tole filannoo biraa maal hin qabu?
Maal seete Kaappiriikoornoonni baay'ee kabajni isaan bita. Kabaji yeroon siin jedhumoo nama isaan kabaju osoo hin taane namni kamiyyuu nama biraa yeroo kabaju ilaaluun isaan gammachiisa. Kanaaf gammiin akka nama kabaju yookiin ilaalcha gaarii akka qabaatu gochuudha. Kun immoo isatti hin ulfaatu. Sababni isaa gammiin nama kabajuudha. Baay'ee gaariidha. Inni kan biraan immoo Kaappiriikoornoonni biyya isaaniif aadaa isaanii irratti qoosaan beekan. Maal? Biyya isaaf aadaa isaa jaalala duraan hin qabne har'a eessaa fida? Yooma aadaa isaaf biyya isaa jaallachuu baate illee aadaa warra alaa leellisuu hin qabu. Meen yaallaa ta'u. Inni kan biraan immoo amanamummaadha. Namoonni amanamoo ta'an Kaappiriikoornoota salphaamatti hubachuu danda'u. Kan isaan jibbanuu maalidha? Nama dadhabaa. Maal? Asitti nyaatame. Inni kan biraan immoo nama jecha isaaf hin amanamne hin jaallatan. Jecha isaaniif baay'ee amanamoo waan ta'aniif wantoota akkasii baay'ee jibbu. Kana caalaa sitti hin baay'isu. Kanuma dhaqiitiitti himu. Mi'aatis dhaa urjii kee kana biratti mee na gargaari. Jechuun waa'ee isaa kallattumaan itti hubattus akka isheen isaaf ilaalcha gaarii qabaattu waa'ee isaa gaggaarii itti. Biiftuu ganamaan baate fakkaatteetta. Sitti bareedee jira. Galatoom yeroo tokko gammachuun fuula keerraa eelaa keessa kee jiru dhoksa. Akkas jechuun karaa biraatiin namoota biratti waan akka gammadaa taatee si fakkeessa jechuudha. Namoota gammachiisuuf godaannisa keessa keetti haguugdee irra deddeebiin kana gochuu keetiif guyyaan itti boqottu tokko immoo ni dhufa. Dhuguma kun waan ta'u sitti fakkaata? Jireenya keenya keessatti barteewwanii fi shaakalli keenya bu'aa wantoota goonuuti. Dhugumatti ati amma yaadeen olitti ogummaan guutamtee ni eegde. Namni bakka kaan taa'ee nama eegu jedhama miti. Siruma mammaaksa see galtee ni eegde moo? Hiree haala kam keessatti iyyuu si waliin jira. Nan beeka yookiin nan amana jedhes gowwoomsuun barbaadu. Adeemsa yeroo keessa onneen miidhamte fayyiti. Naaf gala. Guyyaa sanas immoo eegee ija kootiin arguuf qophiidha. Balleessaa koo waan ta'eef adabbii isaa immoo nan fudhadha. Sadarkaa sanarras waan ga'uuti yeroo xiqqoo qofaa naaf kenna. Si waliin nan jira sati jettee fudhadheera. Na waliin waan jirtuuf galatama. Homaa miti. Giiftiin addunyaa kanarraa biyyi magaalaa guddoo hin qabne jirti. Biyyi kun eenyudha? Eessatti argamti? Nauru jedhamti odola Atlantik keessatti argamti. Nan gadda giifti gaafachaan deebisa. Mallattoo gaafachuu ni dandeessa turte garuu hin gaafanne kallattumaan yaaltee dhabde. Kun immoo marsaa dhumaa waan ta'eef nutis carraa dhumaa sii kennuu hin dandeenye. Deebiin isaa Nauru isa sirrii jette. Garuu bakki itti argamu odola Atlantik utuu hin taane odola Paasifiikidha. Nauruun odola Paasifiikitti argamti. Kanaafuu giiftii carraan jiru hiree fi gumii gidduuttidha. Lamaan isaanii yoo dogongoran itti fufta. Kanan ta'u taanaan garuu ati hin gaggeeffamtaa jechuudha. Kan itti aanu amma hireedha. Hiree sirriitti dhaggeeffadhu. Itoophiyaan hambaaleewwan seenaa hedduu yuuniskoo irratti galmeessiteetti. Hambaa seenaa ishee yeroo jalqabaaf galmeessite maalidha? Barrisaa bara kam? Paarkii biyyoolessaa kaabaa fi Laallibalaa galmeessifte. Lamaan isaaniiyyuu bara tokko keessa. Jechuun bara 1978 keessa. Eeyyee sirriitti deebisteetti. Ani bara akkatti na irraanfattuuf malee guyyaa eddee dhuftee na jeeqxasiin seene. Jaalala barkan sirraa na qabe. Humna jaalalaatu sitti na cancaalee bara. Akkamitti na dagatti jettee yaadda? Ani immoo siin jaallanne ka. Tasumaas hin barbaadu. Maaliif nan dhageessu ati? Kabaja dubartummaa koo dhiisee sababiin si jaalladhee fi afaan koo keessaa baasee sin jaalladha waan sin jedhee fi. Akka sin jaalladhe jedhee gaaffii jaalalaa si dhiyeessuu barbaadde? Guyyaa tokkollee yaada kee malee olee buleen beeku. Maaliif nan hubattu jaalalli koo sitti mul'atu? Oo, si gaa'eega. Ati achi oduu jalqabdee jennaan akka bubbeedhaa bubbiste. Ani sin jaalladhu. Tasumaas nan madaaltu. Tole akkana jaallattu maal gochuun qaba? Wanta ittiin ana akka lafatti keessi hin daballe. Akkoo riisorsiin qabu. Asitti waa'ee konfliktii haasa'u maaltu fide jedhee. Isammoo siyaasa addunyaa yeroo dubbiftee siif gala. Barnoonni akkas jedhamus jira moo? Lakkiin jiru. Ani yeroon qo'annaa koo xumuru beekumsa waliigalaaf kanan dubbise irraa qo'adheen. Yuunivarsiitii yeroon galus na gargaara.
inni kun si ga'uudinaan gaafa yuunivarsiitii deemtuufis jettee qo'atta? Egaa yeroo fi muriyyoo qabaanne ga'uun keenya naaf. Fakkeenyaaf ati yuunivarsiitii seentee maal qo'achuu barbaadda? Ani moo? Eeyyee yaaddeen beektu moo? Beeka. Biizines maanaajimentiidha. Maal qabeenya hooggantuu qabda moo? Lakkiin qabu isaan fida jetteeti. Garuu gara fuulduraatti qabeenya mataa kootii gaafa nuradhu isaaf na gargaaruu danda'a jedheen. Maaliin balleessi? Nekkiuma. Amma gara ji'oogiraafiitti. Conflict of resources. Conflict of resources yoo san taane natural resources and conflict of resources. Sanumaadha. Sifa ta'u jedhee amma taafuuf. Tole. Kamariyaako. Siif jira maal irra kilabiin hin jiru? Jechuun koo uffannaan kee kan namni kilabii deemu uffatu miti. Yeroo hundumaa kilabii deemuun jira jettee qarshiin isoo na dheesse. Galata isaa kanumatti illee qabattee boqotta. Kan barnootaa qo'attee xumurtee immoo asoosama dubbisuutti kaatee? Amma yoo naatti qo'achaan ture dadhabnaan refresh of gochuuf kan eegale. Qonna kan itti refresh gootu inumaa kan biraa dubbisuudhaani? Kun asoosama dabar. Kanaan dura mana barnootaa keessaa mucaa akkuma keenyaa ajaa'ibu tokkotu ture. Dubbisee yeroo dadhabu hiriyoota isaa walitti waamee geemii taphanna jedha ture. Maarree maal isaatu si ajaa'ibe? Hin taphanna jedhee kan inni hiriyoota isaa waamu cheezii ture. Hiriyoon isaa cheezii taphattu maaliif hin dubbistu ittiin jedhu turan. Kanaaf atis akka sanatti taate jechuuf moori? Maarree qonnaan dadhabe jettee goota asoosama dubbistuudha miti. Siifa ta'u. Irra deebi'ee waan ittiin balleessiniin maqaas dha'uuf ifama. Garaasitti gadduun qabu. Ta'us garuu na sobuun sirraan ture. Sitti dhiyaachuuf filannoon ani qabu tokkichi qo'annaa ture. Malee karoora sobaan sitti dhiyaachuu hin qabu. Waan hundaafuu jedhu. Ammoo jaalallee wantoonni dandeenya? Wanti hundi walitti na jalaa bu'aa jira. Gidduutti akkan kaayyuu gorraan dammeeffan sodaadha. Amma irra xiyyeeffannoo kun hundumaa barnoota irra gochuun barbaada. Qormaatis waan dhiyaateef yaada koo sassaabuun qaba. Dhugaadha si diduu barbaade miti. Na hubadhu. Tole si hubadha. Yeroo firiyoota gaarii wal uffatan. Isa kaan yeroo inni fura. Garuu waan tokko beeki. Onnee koo keessaa bakka guddaa qabda. Eenyuufiyyuu qabaadhee kana hin beeku. Akkas taanaan maaliif wantoonni hin keessiin jedhan dhageessu ree? Maaliif na barbaadda obbo Milkii? Maal akkansiif godhu barbaadda? Jechuun koo gammee fi irratti jechuu kooti. Naaf hin galle. Jechuun koo ajaja arganaaf laattee turteettaan bar. Maallaqa dhabde yoo ta'e rakkoo hin qabu. Hanga irraatti olmaanaaf gooteef maallaqa malee siifan hojjedha. Waa'ee ajaja maalii, waa'ee olmaa maaliitii fi waa'ee maallaqa maalii haasofta? Jechuun koo ajajan irraatti naaf kennaa turte jechuu kooti. Gammee firii adda baasuuf. Ana giiftiitu hiree fi gammee adda baasuudhaaf maallaqa siif kaffala? Yoo isaan adda baanan ani maaliin fayyadama? Sababan gammee nan jaaladha siin jedheef isheen hanga kanatti hamtuudha jettee yaaddamu? Yoomi kana maallaqa siif kaffalee beeku.
Tooftaan si barsiise ana irratti moo? Du'a akkamiitati? Yeroo nu ilaaltu aangoo waan sitti fakkaadha moo? Isaanuma siistamii kan biraallee jijjiiranii? Isuma si barsiisee moo? Hinna ta'u garuu meeqa siif kaffalan? Jali natti mirakkoon qabu. Addachaa godheetan siif kaffala. Gammee waliin akkam taatan? Haala gaariirra jira. Wanti haaraan maaltu jira? Homtuu hin jiru. Hiree, kilaasii meekaappii jalqabuufanii? Bareedaadha. Dinagdee irratti baatii jechuun vaalii waalii taaksii jechuudha. Sadarkaawwan garaa garaatti kan irratti dabalamanii kaffalaman jechuudha. Kan irratti wanti beekuu qabdu yoo jiraate biyya keenya keessatti taaksiin kan inni eegalle bara 2003dha. Tilmaamni isaa immoo hammi ittiin kaffalamu 100 keessaa %15dha. Maal yoo ta'e illee ishee kan inni beekatu dinagdee. Kun illee harka 100 keessaa %15dha. Wallaalu. Anis kanaafan jedhee wara. Gati dhabaa akkamiidhaati? Ani maalin godhe? Narratti barti. Akka waraabaa jiru barteeti waan gaggaarii qofa haasa'uu eegalte. Sanuu waan takka haasofteen beeku. Hin sobiin. Si dhaggeeffachiisuu yoo na amanuu baatte. Isheen baay'ee hatteedha. Nama akka salphaatti gowwoomfamtu miti. Tole haa ta'u deemi. Yeroo si barbaannu si waama. Maaliif deemi jettee? Ergama biraatu kennineefi wayyuu? Wayyu. Sababni isaa giiftiin nurratti barteetti jechuun maallaqa kana caalu kaffaltii fi ergama biraa waliin nutti deebistee argiteetti jechuudha. Amma mitu kaffalteef iyyuu amma ni kaffaluuf caalaa kaffaluuf hin dandeessu. Waan hundaafuu of eeggannoo gochuun gaariidha. Amma waan biraa haayaan. Natti mufatteettanti? Araadaan kanan qabame. Jimaa fi tamboon kan na garboomse akkan ta'e waan natti himteef moo lakki sitti muufanne. Waan isin jedhe hunda laphee keetti qabattee jirta bara. Kanaaf natti muufanne jechuudha? Dhugaa dubbachuuf xiqqoo sitti gaddeera. Naaf gala isaaf dhiifama. Salphisii ilaali. Sababni isaa yeroo sanatti aartee waan turteef si hubadheera. Waan hundaa walumaa amma dhiifama na gaafatteetta. Kanaaf salphisii ilaali. Galatoomi. Kan biraan immoo waa'ee firii yeroo darbe natti himte sun dhugaa ta'uu nu. Akkam? Jechuun koo akkamitti akkas jechuu dandeesse? Waan argite qabdamoo? Qormaata kan isheen natti hojjette giiftii irraati. Giiftiin immoo faayidaa tokko malee uumaa tokko gochuu akka isheen hin dandeenye bareechinee beekna. Edaa kanaaf ture kan isheen Maaltu? lakki homaa abaaramtuun kun.
Maal hojjechaa jirta milki? Eessa na dhoksite? Maal barbaadde? Nagaan dursuu giifti. Tole, nagaa bultee maal barbaadde? Namicha kee haala gaariidhaan siif qo'achiisaan jira. Waan hundaafuu haala gaarii waan qabneef yeroo natti fudhatu. Argite? Dafee galaaf immoo kan namatti tolu. Gaariidha. Kana natti agarsiisuuf nan dhabdeere. Lakki kana qofa miti. Ilma dureessaa jaallachuun akka mana barumsaatti tokkoffaa bahuu caalaa akka inni ulfaatu sitti barbaadeetan. Inni akkaataatti karoora karoorfanneetu murteessa. Xiyyeeffannoon kee ilma maatii dureessaa jaallachuudha taanaan eeyyena caalteetta. Xiyyeeffannoon koo barnoota irratti waan ta'eef garuu karaa sanaan nan qarqartu. Isa kana immoo sirriitti bareechitee beekta. Gama barnootaatiin na caalteetta. Gara jaalalaatii fi jireenya gara fuulduraa sirreeffachuutiin immoo ani immoo si caaleera. Mucaa akka mana barumsaa keenyatti beekamaadhaa fi dureessa ta'e harka koo keessa galfachuudhaaf fiixeerra ga'eera. Ati garuu maqaa jaalalaa qofa qabattee jirta. Ilaali hangam akka walitti dhiyaanne namatti hin tolu. Yeroo dhiyootti immoo hidhii isaa dhungadhee dhandhamni hidhii isaatii maal akka inni tolu.